السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقافة يا جلتني هردفتوتا channel يوتيوب آمي انترتينمنت بقى جراتا بقى وجاء الرانتناتين ربنا سنجه برقانا يسين الرقاء وان يروبا اللي سكن الرقية ما جرو تبقى قبضين دبي ونسن اللي مالي وسونا نجنة وهاو أكانن اتتاؤوا في خنا هندا ونرد أجرتني بيكون قلتني الرجال لمي ليتين تم نهيد أسودي في ستي درر ما جرتو ميد ما جرتو إذا سني مالي سجلي هنتان ومني أرموهم مالي في التجلس يوم مالي في هنك إنسان كوي واتن التجلس هو إيجا ميديا خنا ريروني فين أرجو ميديا خنا ريرو باي waan adda addaatiif deema ka isaanii kun ammoo kan gartee lammiin achi keessa jirtu tun miidhamaa jirtu waan adda addaa ajandaa godhatanii kan lammiin miidhamaa jirtu kan waan uffatan dhabanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii walitti ol naqamanii mana keessatti miidhamaa jiran kun osoo jiru kan waan biraa ajandaa godhanii kan gartee qilleensa kanarra oliigat oofan arra kan waan biraa nuti ajandaa godhannu akka lammiin itti jirtu osoo laallee akka lammiin teenya miidhamaa jirtu osoo laallee ajandaa biraa hin barbaannu ture akka itti silaa miidhama lammiin jala jirtu kana itti jalaa baatu isa kana ajandaa godhannee osooniif kan haasoynu ta'e arra nuti asin jirru inni irra jira kan miidhamaa jiru maaliif itti calliftan biyya namaa keessatti biyya namaa dhaqan malee biyya ilma alagaa biraatiis hin taane lammii biraatiis hin taane akka gasee silaa mana hidhaa san keessa jiru sablammiin Itoophiyaa hundaa jira ammoo harka irra guddaan harka ilmaan Oromooti ni beeyna kana hunduu ni beeka harka guddaan kan ilmaan Oromoodha achi keessa jiru ammoo kan osoo garru akkaataa isaan itti bulanii fi akkaataa isaan itti oolan achi jiranii malee hin beeynu rakkoo isaan achi keessatti arkaa jiru nuti arra hin beeynu nuti nyaannee dhuynee quufnee alhamdulillah jennee oola ammoo akka isaan itti oolan san hin beeynu nuti osoonii fi kana yeroo baay'ee akkuma hundinuu harkaa qaba miidiyaa harkaa qaba akka isin danda'amtu hanga danda'uuf dhiiga isaati lammii isaati kan achi keessatti dararamaa jiru sun miidhamaa jiru sun osoo laalanii arkanii gara waan biraatitti deeman arra reefka isaan keessatti du'eetu reefki sun irraa gabbaafamuu didee reefka sanii waliin mana keessa tatta'aa jiranii jechuudha kan isin sagalee ta'uufii dhiiftanii kara gartee ajandaa waan biraatitti oofnu ajandaa waan biraa godhan nama tokko ajandaa godhannee qilleensa kanarra olii gad oofaa jirra nama tokko kan lammiilee kumaatamaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru namni tokkichi ajandaa godhatee miidiyaan kun guutuun qilleensa kanarra olii gad oofu sun lammiilee kumaatamaan mana hidhaa keessa jirtu san caala tokkicha kanarraa wani haasoytanii maaliif guuturraa haasoytu kan mana hidhaa keessatti akkasitti dararamaa jiran miidhamaa jiran beelawaa jiran maaliif irraa haasoyne isaan irraa sagalee nuuf ta'a ijjataa oolan isaan kun mee akkaataa isaan itti jiran hundaa'uu walumaan haa dhageenyu an isinii hime yookaan namni biraa isinii hime ni agartan isiniisi
akka isaan itti himatan isaanummaan isin dhageessisanii hangasitti bakki irraa argamnu kun akkuma duratti isin jenne mana hidhaa Saudi Arabiyaa Haayir jedhamu mana ilmi nama ajjeese nama yakka gurguddaadhaan qabame qofti itti hidhamu keessatti argamna mana namni nagaa yookiin hidhamaan nagayaa itti hidhamu osoo hin taane mana namni nama ajjeese badii gurguddaa raawwate kana jechuun azaaba addunyaa jechuun hin danda'ama dhugumatti jechuudha nama ay dhufee beekuu fi dararaa keessa arge qofatuyyuu amanuu danda'a. warri alaa tarii waan kana sirriitti amanuu dhiisuu dandeessanii garuu namni asii dhumu jira feestaala baladiyaa zubaalaa yeroo bigaalaa bitamu namni harkaan hin qabanne uffateetii namni uffata akkas keenya summa wallaahi isinii digamadha baatii meeqa uffata tokko rafneetu makaan uffatuma tokko rafnee kaan wanni nuti rarrafnu maali balaa xaara rafaa jirra balaa xaara rafaa jirra hiriinni nuti qabnu hin jiru rafaa hin jiru dhageessanii akka isaan itti jiraatan jechuudha. manni isaan itti keessatti hidhamanii jiran nama gartee lubbuu namaa baasee tuchi keessatti hidhama. qal murteen du'aa itti kennamtee tuchi keessatti hidhama. kana keessatti walitti ollaqanii kan waan irra ciisan hin qabne kan waan uffatan hin qabne wanni isaan irra ciisanis balaataa akkuma isaan jaanii dhageessanii isaan kana osoo nii fi gurraan dhageenyu nama tokko ajandaa godhannee qilleensa kanarra oofna yaa obboleeyyan maaddi kumaatamaan warri manatti dararamaa jiru kun isin hin mararumu. Mehati anu Soloman hari ini. Ida akana hin agarre halkan beelarra osoo rab nyaanne dhumne garaan qabnu qorraa nutti jira balaata raga gaggalaa bulla maaltu isinitti hin dhagaamne mee osoo nyaateetiin hin hidhame waggaa 20 urmii ofii kee yoo hidhan rakkoo tokko qabu jechuudha nyaanne yoo garaan qabaatin duinee gaarii garaan qabaatin huccuu fudhanne yoo jenne gaafa nu qaban san huccuun fudhannu jechuudha nutti hin dhiisan huccuu takkitti nu dalagaan deemnuun akkaataa dalaynuun nu qabanii asitti waan jijjiire hin jireennu fixeeru hasaasiyyaan nu fixeera sababa miicata dhabarra jijjiirata dhabarra jarana hadaraa rabbii warri afaan oromoo beeytan muslima ka ta'e hundi keessanu sheernuu godha amaanaa sheernuu godha ana sumarra goolabaa yoo isinif balleesse waan nyaatanii isin qaban maal jedhaa jirtimee ijoolleen tun namni osoo nii fi waa nyaatee dhugaa akkuma walitti ollaqame kanatti illee waan nyaatu qabaatee waan dhugu qabaatee waggaa 20 yoo niif hin hidhame nun qoccoo jechaa jiranii jechuudha. waan nyaatanii qaban waan dhuganii hin qaban achi keessan miidhamaa jiranii jechuudha. sagalee haa taanuuf yaa Oromoo sagalee haa taanuuf isaan achi keessa akka waywaataa jiran kun sagalee nuuf taha jaanii lallabataa jiran kun lammii teenya dhiiga keenya foon keenya osoo niif isaan akka dararamaa jiranii nama tokko ajandaa godhannee qilleensa kanarra olii gad oofuu haa dhiifnu waan hin taane oofuus haa dhiifnu adaraa rabbii sagalee tahaafi akkuma dandeeysaniin sagalee tahaafi isaan kun lammiilee teenya dhiiga keenya miidhamanii sagalee nuuf tahaa jaanii ijaa olan halkanii guddaa waggaa lama fa'aa akkanatti as keessa hidhamne jaanii dubbatan kan waggaa lama ol as keessa hidhamee jirus jira torbaan tokkoofuu namni feestaala kana uffatee torbaan tokkoofuu ooluu ni hin danda'u kan waggaa guutuu ta'anii ni himte feestaala
qabbana balaataatis hundaa beeku akka qabban balaataan itti qabbame uffanni isaanii kan feestaala kan osoo isaan akkana jiranii nama tokko ajandaa godhachuu haadhiifu rakkoo lammiin teenya keessa jirtu osoo laallee agarru ittiin callisinaa yaalamni numa malee alagaan tokkichi alagaan kan maqaa nu dha'u hin jiru jechuudha isaan sun guutuun achi keessatti yoonii fi dhumanii biyyee tahan wallahi alagaan tokkichi kan naasuu nuuf qabu hin jiru nu malee kan miidhamuus nu malee alagaan miidhamu numaan miidhamu dhiiga keenyaan miidhamu foon keenyaan miidhamu obboleen keenyaan miidhamu isaan sun ichi keessa daa'imaa jira dhalaa jira tan achi keessa dhaltuu jira hijaabamtee hin dhumtu adaraa sagalee haa taanuufi oromoo akka isaan achi keessatti haa jiran ammallee mee walumaan haa ilaallu tokkoof lama qofaa miti sagaleen nama tokkoof lama qofaa miti sagalee nuuf ta'a jedhanii iyyachaa jiran manguddoon teenya achi keessa miidhamte dhibeedhaan namni gartee qoricha yoo kaa'u dawaa itti fidee akkanatti xiqqishoo kennuufis hin jiru gabbahuu ittiin dhiisan osuma isaan achi keessatti olii gad fiiganii qilleensa hafarsaniiti achi keessatti bahaa jirti lubbuun dhibeedhaan nu harkatti dararamutti jiru namni dhufeetiin imbaasiin dhufee nu gaafatus hin jiru rakkina guddaatu nu qunnameetiin jira dafaa gara qaamni ilaallatutti nu iyyadhaa daddafaa nu dhaqqabaa isin hin jenna obboleeyyan kenna nuti asitti nama sagalee nu ta'uu fi nama rakkina dhibamaa kenna nu yaaluu hin qabnu mana hidhaa nuti keessa jiru kana keessatti maanguddoo kennaa kan hanga umrii gurguddaa as keessa dararamu jiru sheekotootiin kennas as keessa salphachuu jiru ijoolleen teenya waggaa 18tti as keessatti dararamutti jira ammas namoota dhukkuba sammuu qabutu as keessa jira namoota maraatetu jira namoota dhibeen dararamee du'arra jirutu jira as keessatti hiraaraa fi hammeenya hedduutu jira kanaafuu sagalee kan utaataan kabajaan gara baatii 7-8 jira jechuudha isin hunduu akka ishee gootanii nu gargaartan sagalee akka nu taatan ilmaan oromoodhaa akka mana hidhaa kana keessaa baanu akka du'aayee nu gootanii sheer godhaa adamee namni haa heddummaatu sheer waliin godhaatii waliin tattabarraa nama dhukkubsatu jechuudha kan laafanii jiran jechuudha mootummaattis himnee jirra mootummaan wanti inni nu godhan jiru maaliif waan akkanaa dubbatanii jedhanii nama tumanii yaala takkan arganne jechuudha namni kun jechuudha yaalli takka hin jiru jechuudha rabbiin kenna yoo dawaa nu godhe malee isin garuutu sagalee nuuf ta'u isinirra jiraataadha jechuudha arguu jirtan jechuudha nama guddaadhaan dhukkubsatanii isaan qofaan jechuudha namni dhukkubsatee as keessa jiru hedduudha nama hedduudha jechuudha akkaan heddummaataadha jechuudha. yaa obboleeyya muslimaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maneedhaa jirtanii kawarreen addunyaa tanarra jirtan gurbaa maneedhaa biyya kanaanis obboleesseenya rabbi jannataa kannuufi bakka jirtaniin nagee fayyaa isinillaa ta'u mana hidhaa jirra amata lama maneedhaa suutarabiyaa jirra akkanumatti egaa oduu biyya qabnu osoo mootummaa qabnu asittumaa jirra bakka jirtanii isheen laayikii nu godha ilmaan oromoo sagalee nu ta'a du'aa inni bira dhaabbadhaa mana hidhaa kana kunuunnee jirraati foon fuulaa nurraa dhume jira. dhageessanii mi kuno akkana ta'aa jira lammi mana hidhaa osoo nuti nama tokkoon olii gad ajandaa godhannee yaanu adaraa sagalee haa taanuu waggaa lamaa ol qahimatus numa jira jechuudha sagalee nuuf ta'a iyyataa jira kan nuti cal jennee garaa guuttannee dhuunne taphannu jechuudha
garaa duwwaa uffanni isaanii feestaala firaashin isaanii balaaxaa adaraa sagalee haa taanuu fi lammi dhumaa jira lammiin teenya achi keessatti osoo nuti gartee waan biraatiin olii gayyee yaanu mootummallee kan mootummaa dhugaa akkasitti ummata keenya kan achi keessaa nu baasu hin qabnu nuti mootummaa hin qabnu nutummaa yoo wal gargaarree sagalee walii taanee wal baafne malee sheekonni keenyaas nutti hin callisina sheekonni keenyaas hin callisinaadha adaraa akka ijoolleen tun mana hidhaa san keessaa nuuf baatu sagalee nuuf tahafi warri miidiyaalee gurguddaa harkaa qabdaniis adaraa sagalee tahafi ijoollummaan sun mana hidhaa san keessaa nuuf haa baatu adaraa sagalee tahafi osuma nuti waan biraatiin olii gayyaanu akka gartee Yaman keessatti humaatamaan dhabne sanitti dhibba meeqaan dhabne sanitti achi keessattis akkan dhabne achittis mana hidhaati walitti ol guuramanii tan gaafa Yaman keessa dhuman saniis akkasumatti mana hidha guuramanii akkasitti dhuman adaraa sagalee haa taanuu fi osoo lammiin achi keessatti nu harkaa hin bilchaan oowwaan qaamni isaanii kun bilchaatee akka itti mul'atus ni agartan daa'imnichi keessatti akka mudhuree duba waan ibitti bilcheesse fakkaata namni achi keessa dhalaa jira achi keessatti waan uffatan firitti akka hin qaban yoo feestaala kana hin ta'in osoo ni bibirraa jijjiiranii wayyaa hin jireen qaama isaanii fixxe irratti hin jiraahee dirqamaa yoo ni feestaala kanaas hin kaanne akkam tahan dirqamaat isaan kaayyachiisa akkamitti itti ustamee adaraa rabbi ittiin usinaa sagalee tahaafi mana hidhaa san keessatti akka lammiin nurraa hin dhumne sagalee yoo taane bakka jirru hunda oromoonni hundinuu yoo sagalee taane wallahi furmaata ni argatan insha Allah wallahi ni argatan sagalee haa taanuu yoo mootummaa eenye nuti mootummaa hin qabnu osoo mootummaa qabaanne lammiin teenya sun akkas hin taatu mootummaa irratti hin dhahe ofuma keenya sagalee taaneefi rabbiin nu gargaara sagalee haa taanuufi ni bahan insha Allah akka tayman sanitti adaraa akka shuummootti akka walirratti hin dhufne ani kanumaan isiniin ja'a wanniin arra qabadhee isinii dhufees kana fakkaata sagalee haa taanuufi lammiin keenya dhumaa jira sagalee haa taanuufiin isiniin ja'a